Akkamitti dulloomuu gogaa keenyaa ittisna kan jedhuun qabxiilee gurguddoo ta'an isinitti hima. Kana kan hin qopheesses American Academy of Dermatology gogaan keenya akka dafee hin dulloomne gochuuf maal gochuu qabna kan jedhu duraanidha kan hin fudhadhe. Normaalii dulloomuun gogaa bakka lamatti qoodama. Kan umuriin dhufuu fi kan osoo umuriin hin gahin dhufu jechuudha. Dulloomuun gogaa kan umuriin dhufu uumamadha. Namni yeroo dulloomaa deemu yeroo dulloomu gogaan isaan shushuntuuraa deema. Kana ittisuun egaa tootaali ittisuun hin danda'amu. Haa ta'u malee hir'isuun ni danda'ama. Haa ta'u malee tokko tokko namoonni tokko tokko hangi umurii isaanii hanga gogaa isaanii wajjin waliin argu. Umuriin isaanii ganaadha. Haa ta'u malee gogaan isaanii baay'ee shushuntuuree nama dullooman fakkaatanii yeroo mul'atan jiru. Mee kan akkamitti hambisuu dandeenya kan jedhu haa ilaallu. Gogaan keenya umurii malee akka hin dulloomne ittisuuf kan jalqabaa gogaa ifa aduun akka hin miidhamne taasisuudha. Gogaan keenya ifa aduun akka hin miidhamne taasisuun uffataan, dibaabee akkasumas yeroo ifni aduu cimaa jiru ifa aduutti bahuu dhiisuudhaan hanga danda'ametti ifa aduudhaan akka gogaan keenya hin miidhamne gochuudha. Haa ta'u malee immoo haala kanaan ofirraa ittisuu hin dandeenyu taanaan keessumaa fuula keenyatti saaniskiriinii dibachuudha. Saaniskiriinii keessumaa lakkoofsa 30 nama kamiifuu kan ta'udha. Saaniskiriinii dibachuun akka ifni aduu gogaa keenya hin miineef ni gargaara. Garbiraan self taanarii dibachuudha. Self taanar kan jedhamu dibanni jira. Self taanariin kuni faayidaa hedduu qaba. Noormaalii gogaan keenya yeroo aduu keessa turru naannoon suni ni gurraacha. Kun immoo gogaa dulloomsaa deema. Ilaaltanii beektoo ta'e qaamni keenya kan uffataan uwwifamee deemu kan ifa aduu tuqurraa garaagarummaa qaba. Kan ifni aduu keessa oolu irreen keenya faachuudha ni gurraachaa fuulli keenya. Inni uffata keessa oolu immoo ni addaata. Kana kan godhu ifa aduudha. Akkasumas namoonni gurraachi namoota adiirra moor ifa aduudhaan hin miidhaman. Sababni isaas gogaa keenya keessa meelaaniin waan jiruuf akka ifni aduu nu miine godha jechuudha meelaaniin. Kanaaf egaa warra adiirraa warra gurraachatu noormaalii ifa aduurra dandamata jechuudha. Kana ittisuudhaaf immoo dibanni tokko jira. Dibanni kunis maalidhaa? Yeroo wanta kana dibannu gogaan keenya waan ifa aduudhaan miidhame fakkaata. Xiqqoo ni gurraachaa jechuudha. Laayit godhaa ni xiqqoo gurraachisa. Kun egaa self taaniin jedhama. Ifa aduudhaan ta'an ta'urra ifa aduudhaan gurraacha'urra ofiin of gurraachisuutu moor faayidaa hedduu qaba. Self taaniingiin kun akkamitti dalagaa? Wanti kun maal of keessaa qaba? Diiyaayiroksii aseetoon kan jedhamu of keessaa qaba. Wanti diiyaayiroksii aseetoon jedhamu kun immoo gogaan keenya meelaaniin akka dabalataan oomishu taasisuudhaan akka naannoon sun moor bilaak ta'ee ifa aduu ofirraa ittisu gargaara jechuudha. Self taaniing kireem jedhaman gosa hedduu jiru. Isaan kana dibachuun baay'ee faayidaa qaba. Yeroo kana dibannus maal gochuu qabna? Jalqaba wanti gogaa keenya laaffisu kanneen akka vaaziliinii fi dibata biroo gogaa keenya erga laaffisnee booda irra keessatti self taaniing kireemii kana dibannee ifa aduutti bahuu dandeenya jechuudha. Garbiraaf inni guddaan dibata fuula addeessuuf dibataman dibachuu dhiisuudha. Dibatni fuula addeessan kanneen akka kaarolaayit, raadiyaans kanneen kun meelaaniin gogaa keenya keessaa balleessu waan ta'eef dabalataanis gogaa keenya ni miidhu. Kanaaf akka gogaan keenya dafee dulloomu waan taasisaniif dibachuu dhiisuun baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas yeroo fuula dhiqannu humnaan gogaa keenya dhiquu dhiisuu, humnaan riguu dhiisuu. Kana malees immoo fuula keenya erga dafqinee booda immideetilii dhiqachuu. Fuula keenya irra dafqa ofirra tursiisuun akka gogaan fuula keenya dafee dulloomu taasisa. Akkasumas dabalataanis guyyaatti yeroo 2 dhaabbataadhaan fuula dhiqachuu. Kana malees immoo dibata gogaa laaffisan yeroo hunda dibachuu. Yeroo hunda gogaan keenya laafaa fi kan gogaa hin taane, dirraa kan hin taane ta'uu qaba. Kanaaf yeroo hundaa dibata fuula keenya laaffisan, gogaa keenya laaffisan dibachuun baay'ee barbaachisaadha. Kana malees dibata yeroo fuulatti dibannu amala nu gubuu agarsiisan, kan nu guban amala nu gubuu agarsiisan dibachuu dhiisuu. Akkasumas baay'inaan faashaal ekspireeshinii fayyadamuu dhiisuu. Yeroo deessinu, yeroo waa agarsiisnu fuula keenya asiif achi faashaal ekspireeshinii fayyadamuu dhiisuu. Akkasumas tamboo aarsuu dhiisuu fi dhugaatii alkoolii hir'isuu. Kuduraalee fi muduraalee nyaachuu fi hirriba gaaraaf akkasumas dhiphina sammuu hir'isuu. Akkasumas immoo sochii qaamaa taasisuun yeroo eksersaayis goonu dhiigni hedduun gara gogaa keenyaatti deema.
Yeroo kana immoo gogaan keenya soorata gahaa argachuudhaan akka dafee hin dulloomne ta'a. Kanaaf sosochii qaamaa ta'e sunis hedduu fayyada. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa.